Yooyaa harka fuune ashamaa ordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanittis na dhaqqabu isin jenna. Odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jira. Jalqabarratti hangafoota oduu uummanni rakkoo nageenyaatiin bahee galuu dadhabee jira jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa waraana makalaakayaatiin waraana bilisummaa Oromoo guyyaa 14 keessatti balleessuu qabdu jechuudhaan dirqamni itti kennamee jiraachuu waraanni makalaakayaa dubbate. Magaalaan Dabra Biraan guyyaa hadhaa faannoodhaan to'atamtee jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatanii jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godheen subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis obsaan hamma xumuraa nu dhaggeeffadha. Qabsoo ummata laga ceesisuudhaaf dhaloonni amma siyaasa bittaa fi gurgurtaa keessa bahu qaba jedhan Profeesar Mararaa Guddinaa. Qabsoon siyaasa Itoophiyaa waggoota 50 darban dimokiraasii dhugoomsuu hin dandeenye jedhu durataan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa. Itoophiyaan maraamartoo jeequmsa keessa bahuu hin dandeenye kan jedhan Profeesar Mararaa kun immoo mootummaa fedhii ummataa dhaabbatu dhugoomsuu dhabuu irraa kan madde akka ta'e himanii jiru. Waggoota 50 caalan darbaniif wal'aansoo siyaasaa keessa kan turan Profeesar Mararaa Guddinaa jijjiiramni dhugaa fi wabii qabu mootummaa fedhii ummataa hundeessuu qofaadha jedhan. Akkuma yeroon deemuun qabsoonis babal'achaa dhufuu kan ibsan hayyoon kun hojimaan badaanis babal'ateera, hanni babal'ataa dhufee jira, naamusa dhabuun sadarkaa olaanaan babal'atee jira jedhan. Ilaalchi bittaa fi gurgurtaan hamaan siyaasa keessa seenee jira. Dhaloonni kun siyaasa bittaa fi gurgurtaa kana keessa darbuu akka qabus hayyoon kun dhaamanii jiru. Egeree biyyaaf waa sadiitu murteessaadha kan jedhan hayyoon siyaasaa kun nagaa waaraa siyaasa qajeelchuu uummanni mootummaa ofii filatuu fi guddina dinagdee dhugoomsuudha jedhan turtii Mo'aa TV waliin godhaniin maraamartoo bu'aa siyaasa hin buufne keessaa bahuuf qabsoo saba laga ceesuuf mooraan siyaasaa wal dhageeffachuu akka qabu dhaamanii jiru. Durataan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa haaluma wal fakkaatuun guyyaa hadhaa Taayyee Danda'a raddoo gara fuula feesbuukii isaatiin akkas jechuudhaan barreesse. Hadhas dubbiin salma uummata rakkoo nageenyaatiin bahee galuu oolee buluu yaaddootti jiru. Qoosaan misooma himama tan simbiraaf lubbuu ijoolleedhaaf qaba jedhama. Garuu uummanni guddaan kun maaliif akkas tuffatama jechuudhaan gara fuula feesbuukii isaa irratti namni Taayyee Danda'a jedhamu kun barruu gabaabduu takkaayee jira. Haaluma wal fakkaatuun namni nuti dubbisne tokko haala uummanni Oromoo keessa jiru akkas jechuudhaan ibse. Yoo maa Oromoo walii galuu dhabee fi Oromoo sabni galaanni guddaan kun kadhumaa jiraatu taate warroottummaan abbootuma siyaasaa irraa hayyoota kanneen illee walii galchitanii ummata keenyarraa ajjechaan akka hafu miidhaan akka irraa hafu walumaa galatti ummanni keenya waliigalteedhaan arganne ummanni keenya nagaan bahee galuudha malee amma wanni jabaa qaata dhumna amma harka kennannee jirra. Gaddaa fi bal'oollee rakkoo fi imimmaan illee qaata qolanna amma qolatu illee dadhabnee harka nutti fuudhee waan jiruuf walumaa galatti furmaanni argamu wanni nu barbaannu kanuma uumaa jabaa wanni amma haasofnu hin jiru. Wanni haasofnu amma nu harkaa badee burjaajjoofnee jirra amma afaaniin haasofna malee garaan keenya imimmaanii ijji keenyas akkasuma imimmaanii walumaa galatti waliigaltee ma barbaanna kaa waliigaltee kana nuu cimsaa rabbi waliin waa galchu Oromoo tokko nuu godha ajjecha nurraa hafu reeffanaa ilma namaa harritti fe'anii deemuun nurraa hafu aadaa safuun ilma Oromoo irraa cabee jira aadaan badee jira Oromoon duraan safuu qaba safuu gadhiisee jira salphinni keessa jirra salphinna kana Oromoo kana waliigalchaati salphinni kun nurraa hafu kana malee wanni dubbannu hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiraatan rakkoo nageenyaatiif saaxilamuun miidhamaa jiraachuu himan. Jibuutii bakka Hirbaa jedhamutti dhalataan Oromoo tokkoo fi dhalataan Jibuutii tokko walitti bu'uun dhalataan Jibuutii lubbuun darbuu hordofee haliillaan adda addaa lammiilee Itoophiyaa achi jiraatan irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka maddeen jedhanitti erga walitti bu'iinsi kun uumamee mucaan dhalataa Jibuutii ajjeeses hidhamee booda uummanni biyyattii lammiilee Itoophiyaa addatti dhalattoota Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan haliillaa raawwataa jiru. Dhimmi kun guddachuudhaan mootummaa biyyattii bira kan gahe yoo ta'u uummanni biyyattii lammiilee Itoophiyaa nu keessaa baasaa jechuudhaan gaafii dhiheessaa jiru. Aanaa Daa Bargaatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuudhaan PPT harka kennatan saamicha quufnaan dhuftanii jechuudhaan warra waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuudhaan harka kennate keessaa waraanni makalaakayaa nama lama ajjeesuu isaa dhagahame. Waraana makalaakayaa keessaa namni tokko akkas jechuudhaan ergaa nu biraan gahe. Dirqamni nutti laatamee jira. Shanee Jaafur keessatti fixanii guutummaa Wallaggaa milishaaf laatanii bahu qabdu nuun jedhame. Xiyyeeffannaan Gidaamii fi gara Bunnoo Caawwaaqaa irratti godhamee jira. Kana
milkeessuuf immoo humni dabalataa Jimmaa fi iddoolee garaagaraa jiru dhufee jira. Hanga duula kana xumurtanitti eeyyamnis boqonnaanis hin eeyyamamu nuun jedhanii jiru jedha namni waraana bilisummaa Oromoo naannoo saniin jiraniin ergaa kana gahe. Kumaandar Caanee Lagasaa guyyaadhaa to'atame. Dabra Biraan guyyaadhaa marfamtee jirti. Maarshaal Biraanuu Juullaa dandeettii waraanaa isaanii parsantaa 10 qofaan faannoo waliin wal lolaa jiraachuu ibsanii naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti garuu aangawoonni olaanoon hedduun haleelamuu fi qabamuu isaa ibsee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.